Yo amarri tirleena kafalee Jaawar Maammadin sigale ka Jaawar Maamad tirleena geessan ka taayee dandaya miliyoona 18 hangaasaa miliyoona 3 hangaasaa kana akka duraatti keessitu we me miliyoona 8 godhaaf ka hangaasaafis miliyoona 8 kafalanii faa jaaqaati qoliisa hangaasaa kana Jaawar Maamad ammoo tirleena godha tirleenaan kafalanii kafalteetii fi fannoon mootummaa Oromoo lafaa hay yoo amarri numaatu sadarkaa tanatti abbaa gadaatii dhimmame sigale abbaa gadaatii dhimmame kan maallaqa namaa kafalu taate kan kafalee fi abbaa gadaatii sagalee ta'e iju taate amarri kanuma lafee barbaadanii uqa isin caala hay amarri miskiinumaa fuudha abbatee uqa akkana taanaan eega gartee taayee dandaatii miliyoona 18 kafalanii abbaa gadaatii ta'e sagalee ta'e oppiidiyoo jechuun maali wanni mee oppiidiyoo komantuma oppiidiyoo laalame maal si dhorkatan dachi si dhorkatanii kondominiyeemi dhabde komantiin isaanii tana maaliif kana ja'an yaa obboleeyyan kiyya sirna kana wajji hojjannee garree meena dhageeffadha guurii gurraa fudhadhaan dhageeffadha sirritti oppiidiyoo na caalaa rabbiin isii uumee beeku waan isiin taate bakka isiin irraa uumamti an sirrittiin beekana dhageeffadha sirrittiin si himaa dhageeffadha wanni isiin akkana jettuuf oppiidiyoon guruupii saamichaa wal jaartee jechuudha kaayyoo takkallee hin qabdu namni wanni oppiidiyoo jooyin ta'uuf wanni oppiidiyootti ida'amuuf jireenya jijjiirrachuu mana yoon qabaanne mana jaarrachuu birrii yoon qabaanne qaadhimaa gaariin fuudhu sigale kanaafi malee sabaan milkeessa hiishni kiyya kam ta'ee isa yaachisa baankii kiyya keessa meeqaa jira isa yaachisa abbaan fedhe du'e abbaan fedhe jiraate abbaan fedhe buqqee abbaan fedhe gudeedame sigale kun isa yaachisu jechuudha kun isa yaachisu jechuudha uumamni oppiidiyoo maali uumamni isii maali wanni isiin irra jaaramte maali gararra jaaramte jechuudha mee amata 36 hangamma namicha aangorra jiru kana abiyyiin baatutti oppiidiyoon aangorra jirti mee goota tokko kan oppiidiyoon himattu lammaa magarsa irraa kaafe mee gootuma tokko kan oppiidiyoon himattu naayime oppiidiyoon shawaatis gartee eenyuun dhaadatti narraa hime Taddasaa Birruutiin dhaadatti oppiidiyoon Arsiitii Waaqoo Guutuutiin dhaadatti oppiidiyoon Harargee Jaarraa Abbaa Gadaatiin dhaadatti tajimmaa waan isiin dhaadattuun hin beeku soo oppiidiyoon hundinuu goota gartee wanni kanaan dhaadatti jechuudha gootaa hin qabdu maaliif goota hin qabnee jiina gaafa takka takkattiin si deebisa kaayyoo hin qabdu goota qabaachuuf kaayyoo si barbaachisa galma si barbaachisa goolii itti galchuu deemtu barka galma jechuun bar amma taphattoonni kun hundi wanni dirree keessa kubbaa ari'uuf maali galma qaba bakkatti goolii dhiituu deemuu qaba namni wanni gartee siyaasaa dalaguuf maali goolii qaba jechuudha tanatti bar oppiidiyoo wajji walii galuu dirne nyaadhaa quufaa bashannanaa dhawadhaa bashannana paartii teenya keessa kanaa jiraa hiraari naasayinaa siin jedhanii bar yaaboo namni buqqa'e yaaboo namni dhabame yaaboo namni kana ta'e yoo ati jette aboo nurraa hiraar dhiisi hanga jirtu nyaadhu siin jedhan hanga